Ifaajee tokko malee sammuu isaa keessaa burqisiisee beekumsa san amma fudhatee deema. Har'a waa malee si yaamne wanni si waameef sagantaa bareedduu takkan qaba. Sagantaan bareedduun ani qabu nama abbaa hiree caarraa ajaa'ibaati akka isin hin dabarreef isin yaam. Kuni waan namni barbaadallee irra ga'ullee miti. Kun waan fedhii kiyya irraa dhufe har'a wayini isinii gumaacha. Sun ammoo waa lafatti hin dhufu. Ifaajee feesa. Beekumsa feesa. Beekumsa sana sammuu tana keessaa burqisiisu feesa jechuudha. Wanni sun waan ajaa'ibaati. Namni waan san beeke ammoo inni illee yaa gammachuu isaa qaba. Wanni sun agartee osoon ifaajin namni sun osoon ifaajin ka ol hin baane, ka gadi hin buune, ka gaaraan korre, ka gaaraan buune asuma taa'ee daqiiqaa tana keessatti abbaa doolaara 200 ta'a. Doolaarri sunis sobaan ila kun doolaara tokko kunis tokko walitti meeqa doolaara 200 ta'a. 200 tana daqiiqaa takka keessatti fudhatee deema. Yoo waan san kan beeku ta'e inni suni maaliin gaafii keessa kun doolaarri sunis tokko kana tokkos kana walitti doolaara 200 ta'a. Ifaajee tokko malee sammuu isaa keessaa burqisiisee beekumsa san amma fudhatee deema jechuudha. Isin duratti kan fudhachuu qabu namoo tokko ka waan san beeke jechuudha. Isaaf gumaachuu barbaade guyyaa irraa. Waan kana waan taateef ammoo akka tokkotu jira. Wanni sun lakkoofsa waamta. Lakkoofsi sun duwwarraa haga 50. Namtichi lakkoofsa ani qabadhe san kan ani barreeffadhe san beeke doolaara 200 fudhata. Anillee nama san malkatatti godhadha. Irratti kan lakkoofsa san beeke ammoo qalamaan hin tuqu doolaara 200 kennaaf san fudhatee baafate. Amma kan sagantaa keenya eegaluuf deemna. Waliigalle moo waliin galle? Akkam goona moo doolaara balaa jecha fuula keenya balleessina akkam biita? Mushee qalama mushee sidee dhaayii fidee nu adibdee. Waliigallee mudaa mana taatee. Dirqama. Nama lageetan maal waccan? Ani wanni isiniin jedhe daqiiqaa takka keessatti nasiiba yoo ka argattan taate doolaara 200 isinii kenna jedhe malee dirqi nama narraa mallaqa qabu jira. Eega kun ka isiniin taane taate baatiitti dalagattanii kanaan argattanii nagaatti. Hayyee taa'a. Haada bantaaga. Taa deebi'a bakkatti. Akkanatti lafarra fiidu wayitareefu maa wacca. Doolaara 200 maa wacca reeteen taa'i nasiiba kenaan mataa kee talisiisi. Cadda amma hin dubbatina nam tokko haa? Yoo akkanatti walii galle karaa gabaabaa walirraa fudhan. Lakkoofsi isiniin jedhu sun ammoo ka caarraa keessan ittiin argattan suni ulii ka deemee barreessuuf kan nama bareeddu miti. Kunoo waraqaan kana as keessa barreeffadhee qaba lakkoofsa san. Namtichi lakkoofsa kana keessaa beeke akka isiniin jedhu doolaara 200 fudhata. Ammaaf eenyurraa eegala? Fitna kana ke ma bala fitne ana wala kasin hitaan ka deem dhiirarraa iyyuu miti jalqaba dubartirraa deem dubartirraa eegala yoo ka barbaadan taate mallaqa achirraa deema kunoo mirgarra achirraa akkanas deema malee bitaa hin deemu. Kanaafuu mucoo sirraa eegala. Obboleetti yoo nasiima keetii fi warri kee haadhaaf abbaan kee kasi eebbifte taate lakkoofsa kana keessa barreeffadhe kana keessa as keessa qabu kana yoo qabaamtu taate barruu qalamaa kiyya malee ammoo si kennee baha. Kanaafuu lakkoofsa as keessaa qabu kun mee ta itti aantu si meeqa lakkoofsa asirra barraa'e? 30. 30 hin beeyne adiifi ahaa
Taayittee aantu obboleetti maariifattere meeqa lakkoofsa sana asirra barreessuun 40 ati wayyoo qabda hin beeyne aha lakkoofsa sana si keessa barreessu kun meeqa si 5 abboo ati cimaa akkam akkana hin beeyne maa fuula guurtare irrifatin meeqa lakkoofsa sana si keessa barreessu kun tokko abboo ati cimaa akkam hin beeyne Hin arganne? hin arganne meeqa kudhan hin arganne hin arganne meeqa hin arganne meeqa 21 hin arganne meeqa kudhanii itti dhafne meeqa 19 kana hin beeyne meeqa 8 meeqa 20 itti naan meeqa 42 meeqa 45. 45 meeqa 43. 43 shan meeqa meeqa 41 meeqa Soddom. 30 meeqa 25. 25 Arganne. Ati sirrii dubbadhu kan argatu dadhabde. Maallaqa barbaadu. Akkuma gabaabaa lakkoofsuma gabaabaa isinaaf irra geettan yaa nasiib meeqa 3 meeqa 9 meeqa ofirraa kun hin ta'u meeqa 12 Ammallee hin arganne. hin arganne meeqa 29 waan siin jedhu lakkoofsa qofa osoo hin ta'in fuula kee akkanatti barraa'e kanaafillee yaaduu qabda ammaaf meeqa 2 obboleetti atis akkuma san itti yaadi sammuu dalaysiisi ammaaf akkuma gabaabdu siyaaf irra geetti na fakkaata kanaafuu waan as keessa jiraa meeqa 12 sirrii jirtu waan hin lolinaa si dhaga irra gattaa meexiisi itti dhiisisan sun as keessa jirti dubbiin ammaaf argattuu dhabduu meeqa waan as keessa barreeffame 9 amma sin arganne siyaaf wayi fuula kiyya ati akkuma lolta ammoo akkuma lolta akka nama waa argatu osoo ta'uun hin mala kanaafuu meeqa 15 asii goona xiqqoo siyaaf sheeka abboo si nasiiba qaba argatte afachi xiqqoo si hafte irra geette reefu dananii lakkoofsati waamte xiqqoo si hafte ammaaf meeqa 0. 0 Soalnya tentang akhirat. Mek, atio, 45. atio. 37. Lakkoofsa mawaamtan kana waraqaa irratti barreessitan. Waraqaa irratti barreessitanii ufuma bira qabdan jechuudha. Dhageettanii walii gallee? Waraqaan kenna. Hoo qalama fadhu. Waraqaa kanarra barreessi. Atillee kanarra barreessi. Atillee kanarratti barreessita. Atillee kanarra barreessita. Atillee kanarra barreessita. Isin bira ga'ee? Yalla lakkoofsa mawaamtan san irra barreessa.
Barreessanii? Barreessi. Amma nasiba irraa giraati namuu lakkoofsa barreeffatan wal jala qabaamee wal garsiisa. Wal jala qabaa wal garsiisa. Meeqa akka walii barreeffatan? Meeqa barreeffateen? 37 barreeffate. Innoo meeqa barreeffate? 45. Atoo isinoo meeqa barreeffate? 44 barreeffate. Isinoo meeqa barreeffate? Isinoo meeqa barreeffate? Kuni gallee miree? Kuni mormii hin qabu? Amma ol qabaamee lakkoofsa keessan akkanatti tolu. Agartanii amma walii galtanii miree? Abbaan doolaara 200 arra argatu. Sa'aa kana keessatti amma argatu. Abbaan lakkoofsa inima. Abbaa lakkoofsa kanaati. Lakkoofsi kun kiyya. Lakkoofsi kun kiyya. Lakkoofsi kun kiyya. Yes. Nasiiba keeti, caarraa keeti, caarraa keeti, caarraa keeti. Agartee kuni caarraa keeti, nasiiba keeti. Fuulli kee qalama kiyya qofaan barraa'ee hin baane mana kanaati. Nasiiba waan qabduuf abbaa doolaara 200 ati. Waan kana ta'eef wanni reefan jedhu sun dhuguma fuulli kee galaati. Kunoo abbaa doolaaraati. Kunoo abbaa doolaaraati. Nasiiba keeti, caarraa keeti, qalama koo qofaan barraa'ee hin baane. Nasiiba keeti bafa. Maali walumaan fuulli nu barraa'e naan gammaddanii maa gadditan kuni carraadha barra isin harkaa himootii ana fudhadhe carraan naa kenne. Kenne gatiidha. Baga gammaddellee jettanii malu waan fuulaa sila akkituma nu badee kunooyi. Akkanumaan baga gammaddisiin jenna nu qodda. Maafan isinii qooda kuni carraa kiyya bar. Fuulli keenya akkana qubatee kaasoo nuun qonni baatu manana. Maali ani dhadhaana dibasseetanii akkuma kechananii qalamiidhumaan fuula na balleechani. Abbaa gaariirraa dhalachuurra carraa gaarii dhalachuu wayyaa jedhe. Ati manuun qoottu? Maalifan isinii qooda kuni carraadha bar. Baay'ee qoottu atamma dooraa argitan beektu harma argite. Kanumaa fakkaa badda dooraa layyuu takka argitan beektu ofii keetii. Lumuutiin tun akkasii jiru. Yaani amma kasii jedhu yaani duraan bakka. Maan garas nyaatu fuulli akkana galgala irraa waliin lifaataa waliin. Doolaara dhibba kana. Doolaara dhibba tokko dhiisitii sumuni cabdu siin kennu kuni carraa kiyya. Deemaa maal fakkaataa kun deemaa fuula fuula fakkeeche. Aboo deemaa. Maatu bara kana immoo dhiirri sinaafuu eegaleedha. Ayyaa rabbi kiyya carraa kiyya tolchitee mooti mortuun aduu mortuu hortuun horteedha Oromoon. Akkanatti kun carraa jechuun kan akkanaati qaba. Kan daqiiqatti doolaara 200 naa buuse.